Dhiisee deemuu qofaatu naafe. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko siniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaa xalayaa jaalalaa nama barsiisuu fi nama bashannansiisu yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee haga kutaa 8tti baradhe. Barnoota kutaa 8 booda jaalalleen koo reefuma waggaa tokko as wal barre gaa'elatti seenna malee jedhee na gaafannaan hiriyoonni koo waliin hin baradhu argatteetii jedhanii na goyyomsinaan gaa'elatti hin seene. Gaa'ela sanatu deemee waggoota 8 lakkoofsisee har'a garuu na raasaa jira. Haatii fi abbaan koo magaala aanaa keessatti dafqanii kan bulan abbaan koo harree oofee dhagaa falaxee mana namaa ijaaruun anaa fi obboloota koo nama barsiisaa turedha. Haati koos harka abbaa manaa kiyyaa taa'een ilaalu jettee haraqee baasuun farsoo naquun jireenya ishee nama gaggeeffattudha. Wanti oolmaan maatii gaafa biraa bahan ofii maatii yeroo godhatan namaaf gala mitiire. Yeroon maatii kiyya waliin jiru maatiin kiyya halkaniif guyyaa hagas akka isaan dadhaban naaf hin galu ture. Hojii filachuun yeroo humni jiru ol gadi fiiggachuun yeroo dargaggummaa utaaluu danda'anii. Erga humni darbee booda lafa kanarra wanti dhufu wanti dhalatu hin jiru. Hojiin abbaan kiyya hojjechaa ture hojii humnaa maallaqni argatus guyyaarra kan dabartu waan hin taaneef yeroo sanatti gaarii nu jiraachisaa ture. Har'a garuu humni isaa dadhabee manatti galee taa'ee waggaa 8 dura dhagaa kan baatu amma garuu balbala dhagaarra taa'aa oola. Dadhabbiin jechuudha. Dhagni isaa bakka tokkoyyuu fayyaa hin qabu. Haati koo garuu har'as haraqee farsoo naqxee humna isheetiin maatii ishee jiraachifatti. Jaalalleen koo barnoota injinaringii nama baratedha. Dhaabbata koonistiraakshiniis qaba ture. Bilbilaan walii gallee yeroo na dubbisu eegalu magaala jirurraatii konkolaataa mataa isaatiin bakkan ani jiru mana barumsaa keenya dhufa. Otoon ani isa waliin jaalallee ta'ee jiru maatiin koo dhaga'aniiru. Dhiisi dhaabii kan naan jedhes hin jiru. Sababiin isaa immoo biyya biraarraa nagaa nagaafachuuf wanta dhufuufi. Ni beektu mitiire waggaa 8 kana mitiitii har'a dubartiin konkolaataa argite. Isa jaallattee otoo hin taane konkolaataa jaallattee ni kufti. Baratee fixee hojii koonistiraakshini nama hojjetudha. Dabalataan manas ijaarrateera. Yeroo sanatti umriin isaa waggaa 32f wayii ta'a. Kanaan waggaa tokko waliin turree yeroon 8ffaa xumuruuf ga'u sin fuudhaa cidha godheen mana warra keetii si baafadhaa jedhee yeroo na gaafatu lakki jedheen isa didee. Haa ta'uutii garuu nan isa barbaada. Kanaan hiriyoonni koo nama biyya keenyaa akka inni ta'e waan beekaniif carraa nama kanaatti hin fayyadamu taanaan wal nu barsiisii jedhanii na hurgufuu. Carraan dhiisaa jiru kana akka carraa addaatti ilaaluun hundumtuu naannoo koo kan jiran otoo ana ta'ee itti heerumuu miti hojjettuu manaasaa ta'eyyuu otoo hin galee natti tolaa jechuu yeroo na jalqaban fedhii horachuun jalqabe. Inni baay'ee na jaallata. Ani garuu hiriyoomnumti koo jaalallee waan na qabataniif bilbila isa haasofsiisuun jalqabe. Akkan hariiroo akkanaa jalqabeen sadarkaa kanarra ga'es naman icciitiidhaan mari'adhu akka haadha kootti ofitti hin butu ollaa koo kan jiraartu dubartii tokkotti hime. Kanaan isheenis akkana jettee na gorsite. Dubartiin barattes dhiistes kanuma maatii ishee bulchuu barbaaddi. Tarii kun immoo siif ijoollummaadhaan carraa gaarii ta'uu ni danda'a. Waaqaan irratti kadhuutii namas waan akkanaa waan hin murteeffamneef waan keessi jedhe murteeffadhu jettee na gorsite. Anis wanti kuni gaarii ta'uu mala jedheen dargaggeessa kanaaf tole jedhee kutaa 8ffaa xumureenis jaarsa argadhu jedheen gaafadheeni. Jaarsa argate qabeenya qaba waan ta'eef maatiin kiyyas tole jedhanii fi cidha ganna hin godhatan. Ganna keessa abbaan manaan koo na fuudhe. Abbaa manaaf haadha manaa taanee mana tokko keessa jiraachuu jalqabne. Jireenya jalqabeen waa'ee
hojii isaa qabeenya isaa yeroo natti dubbatu dhugaa otoo hin taane abjuu natti fakkaata. Maatii isaaf mana ijaareera, obboleettii isaaf mana biteera, ofiifillee asuma magaalaa Finfinnee keessa mana bakka lamaa qaba. Konkolaataa kan hojii fi kan manaas qaba. Gabaabumatti mana ani itti heerumetti maallaqni bishaanii. Haatii fi abbaan koo anattis obbolaa koottis rakkina otoon argisiisiin wanta nu guddisaniif as dhufees rakkina hin argine. Inni maatii isaaf yeroo godhu maatii kiyyallee akkan gargaaru yeroo maallaqa naaf kennu 10,000 20,000 akkuma salphaatti maatii kiyyatti ergaan ture. Kanaan maallaqnu as jira jedheen yoo barbaadde barachuu dandeessa otoo inni naan jedhu barnoota nan dhaabe. Yerooma sana daa'imas nan dahe. Bishooftuu, Hawaasaa, Adaamaa, Harar, Jimmaa yeroon barbaade isa waliin deemeen bashannanaa. Bakka xiyyaarri jiru akka har'aa xiyyaara abbaan fedhe gara fedhe deemuuf balalii otoo hin jalqabiin anaaf inni wal qabannee deemna. Kan nu hafe biyyaa baanee bashannanuu qofaadha. Sanaafis yeroo bal'aa dhabne malee inni abbaan manaan koo karoorsee ture. Kanaan jireenya ajaa'ibaa jiraachuun jalqabe. Yeroo sana mana namaatti kan hin argamne maashina uffata miicu, maashina uffata hodhu, maashina uffata wal qixxeessu, kiichiin kaabineetii adda ta'e, soofaa gatii qaalii hanga har'aatti illee mana nama baay'ee hin jirre mana koo keessaan qaba. Kanaan waggaa 2 booddee daa'ima lammaffaas nan godhadhe. Gaafan daa'ima lammaffaa godhadhu ofiif qofa otoo hin taane anaafis konkolaataa manaa abbaan manaan koo naaf bite. Baheen yeroon galu kan ittiin fayyadamu jechuudha. Haati kiyya otoo haraqee baastuu farsoo naqxuu, abbaan kiyya otoo dhagaa falaxuu, animmoo intalli isaanii konkolaataa manaan qaba. Nan gargaara garuu har'arra taa'een yeroo yaadu balleessaa guddaa balleesseera. Kanaan otuma jiraannuu anaaf abbaa manaa koo otuma jiraannuu ijoollee keenya otuma guddisnuu guyyaa tokko abbaan manaan koo dhaabbata mootummaaf caalbaasii injifatee gamoo abbaa darbii 5 kaaree meetira 500 irratti kan ijaaramu bulchiinsa magaalaa godina Oromiyaa tokko keessaa ni argata. Maallaqa gaariin waan injifateef gammadee hojjechuu eegale. Hojiinsaas waggaa 2 keessatti yoo xumure boonasii qarshii miiliyoona 3 qaba. Kanaan saffisee hojjechuu jalqabe. Hojii isa kaan dhiisee sanuma irratti xiyyeeffate. Jabaatees hojjechuutti deeme. Waggaa fi baatii 6ffaa yeroo guutu xumuruudhaaf parsantiin 20 yeroo isaa hafu sadarkaadhaan manni ijaaramu qaama dhimmi isaa laallatuun ni ilaalama mitiire. Yeroo faawundeeshiniin mana sanaa ka'u dogongorri diizaayinii ni uumama. Magaalli kan galagaltu gara gadiitti, gamoon immoo kan garagalu gara oliitti. Diizaayina qophaa'eefiin maaliin iyyuu sirreessuun hin danda'amu. Sadarkaa dhumaarra gaheera. Kanaan bulchiinsi magaalaa kun abbaa manaa koo himate. Gosa diizaayinii ani ittiin kennine naaf ijaaree jedhee himatarratti banate. Walfalmaa turanii. Walfalmii baatii 4 booda manni kun irra deebi'ee akka ijaaramu yookiin immoo maallaqa isaa akka inni deebisu itti murtaa'a. Maallaqni kun miiliyoona hedduudhaan kan lakkaa'amu. Abbaan manaan koo kana bakkaatii fiduun qabu. Kanaan oliyyannoo qaama federaalaatti iyyate. Ammas qaamni federaalaa murteema qaamni godinaa murteesse irratti murteesse. Kanaan abbaan manaan koo eessaa lixu. Liqeeffachuuf maallaqa liqeeffatanii miti. Dhiisuuf immoo hidhaa umurii guutuullee irratti murteessuu danda'u. Nan danda'a jedhee waan itti galeef dura kanas danda'e kanfaluu qaba. Gaafa rakkatan waanuma qaban gurguru mitiire mana 2 konkolaataa 4 obboleettii isaaf mana ijaare qabeenya qabu hundumaa kanfalee ammayyuu parsantiin 60 ol isa harkatti hafe. Kanaan yeroo maallaqa deebisi jedhame keessatti hin deebisne jechuun hidhaan waggaa 2 irratti murtaa'e. Jireenya kanaaf raajiidhaatii kaleessa hoolaan mana koo keessatti torbeen kan qalamu firri hiriyyoonni namoonni biyyaa mana kootii hin dhibamne battalumanni hidhamerraa kaasee gatii mana kiraa kanfalannu maallaqa qarshii 500 nu liqeessu fira hiriyyaa dhabne. Mana keenya keessaa baanees mana kireeffannee galle jala jalaan qodaa mana keessaas gurguruutti fufne dhumarratti isaanis dhumanii. Yeroon waggaa 1f ji'a 6 guute. Abbaan manaan koo hidhaatii hiikame. Ammayyuu idaan irra jira. Hiikamus eeyyama hojii qabaatus haa ta'uutii garuu mooraaliittiin hojii hojjetu dhabe. Sammuun isaa tuqame.
dur leenca fakkaatee konkolaataa isaa keessa taa'umsa guutee kan taa'u amma nama dhukkubni HIV/AIDS qabee nyaata hin nyaanne lafee gogaa ta'ee deemaa jira. Isa qofa maaliin anumtuu naman fakkaadhu daaraa namni itti dibame fakkaadha. Ijoollee koo mana barumsaa kanatti malee kanatti hin barsiisu jedheen filachaa kanan ture wantin nyaachisee waasiyyuu qaalii natti ta'ee jireenya jiraachuun dadhabee dhadhaa biyyaa kiiloo 5 kiiloo 10 ergeen fichisiifachaa kanan ture dibata yookiin immoo zayitii liitirii 1 bituun har'a abjuu natti ta'ee xaafii adii diimaan iji tokko keessa hin jirre filadheen kan hin daaksisu boqqolloo daakkachuun har'a qaalii natti ta'ee hin baranne barnoota koon xumurree ogummaan qabu fiigeen inni qaba jedheen gaa'elatti seenee otuma qabnu immoo deebisnee dhabnee jiraachuun natti ulfaate jireenyi ulfaachuunsaa homaa rakkoo miti beela'anis rakkina rabbuu nama dandeessisaa haa ta'uutii garuu kanan dadhabe amala dhabuu abbaa manaa koodha. Argatanii dhabuun baay'ee ulfaataadhaati mana hidhaa sana keessatti sammuun isaa tuqamee har'a akka namaatti yaadu ganama barii manaa baha yoo hiriyoota isaa keessaa namuma tokko argate hiriyaa keenya isa kasaaree jechuun waatti kennu waan itti kennaniin garaa qullaa deemee dhuga umriin isaa reefu waggaa 41 ta'a bo'oo lolaa keessa bula kufee bakka ta'etti argama gaafa machaa'ee manaan ga'e immoo anaanis ijoollee koos dullaadhaan nu reeba rakkachuun beela'uun keenyi nu hanqatee reebichas dabalataan qabnaam. Haa sirratuuf haa deebi'uuf takkaa biyya warra isaa biratti hin erga takkaa immoo biyya keenya haadha koo biratti hin erga takkaa immoo mana amantaan geessa takkaa immoo hin nareebi jedheen gaafa hin nareebu poolisiitti waameen naniisisaam kanaan jireenya jira hin jedhamne jiraachaan jiraam takkaa yeroon ilaalu dhugaatoo hin taane abjuu natti fakkaata haa ta'uutii garuu abjuu akka hin taane ijaan argee nu badhaam ijoolleen koo beeloftee boossi. Anis nan beela'aam kan na deesse haadha koodha mitire qarshii 200-300 haraqee gurgurturraa farsoo naqxurraa naaf ergiti obboloonni isaa tarii naannoo nuti jirru yoo dhufan dur mana keenya kan bulan amma kan nu tuffatan maallaqa waa ta'e nutti kennanii deemu kanaan jireenya keenya gaggeeffachaa jirra innis mooraalii hojiitti deebi'u godhachaa jiru bifa kanaan haga yoomiitti akkan jiraadhu immoo gaaffii natti ta'e hiriyoonni koo waliin hin barachaa ture gariin reefeerumu gariin immoo reefu barnootuma isaa xumuru dhiphina akkanaan beekanii ani garuu dhiphina dhabiinsa kana keessa seeneen jira guyyaa tokko obboleettiin koo quxisuu obboleettii koo biran deema jettee nu bira as dhuftee otuma na waliin jirtu abbaan manaan koo immoo machaa'ee galee anas ishees obboloota koos reebee kanaan ganama barii obboleettiin koo kaatee haati koo abbaa koo rukuteen beekuu maaliif anaanis siinis ijoollee kees abbaan manaan kee reebee jettee na gaafatte wantan jedheen deebisuuf hin dhabee otoo anatu heerumeera ta'ee guyyaa abbaan manaan koo na reebe harka isaan irratti kaase mana isaa dhiiseef hin deemaa jettee quxisuun koo na gorsite nama kofalchiisa mitire jaalladheen miti yoon deeme eessan deemaa ijoollee hin qabaa garatti deemamu otoo jiraatee nan deeman ture jedheen deebiseefi yeroo kana isheen deebiste akkuma siitiin otoo ati ijoollee hin qabaatiin innis ijoollee otoo hin qabaatiin akkuma si fuudhe ammas yoo isa dhiiste ati ijoollee 2 qabda abbaa manaa ijoollee 2 qabute heerumtee ijoollee 4 haadha manaaf abbaa manaa 6 taatanii otoo sirrukutiin jiraattu yoo ammas adda baatan innis ijoollee isaa atis ijoollee kee qabattee walirraa adda baatu ijoollee isaaf jedhe immoo sirrukutuu jettee daa'imni quxisuun na gorsite na kofalchiise yaada ijoollee ta'us bilchaataadha rakkinni kunuu na rukuchaa jira rakkina kanarratti abbaan manaan koo na rukuchuu na arrabsuu natti dubbachuun qabu ture akkuma inni qorumsa keessa galeen rakkachaa jiru anis rakkachaa dhiphachaa bor maal nyaanna jedheen sammuuf dhiphisaan jira akkan kana yaadu innis otoo naaf yaadee gaariidha amma garuu dhugumatti baay'ee natti ulfaate hojii xiqqoollee hojjechuuf hin yaalu gaafa argate machaa'ee dhugee gala gaafa dhabe immoo yoo mana nyaanni jiraates nyaanni dhibes darbee rafaa otoo cimee sammuu isaatti deebi'ee of eeggatee ammayyuu hojii isaa argachuu ni danda'a. Hiriyoota isaarraallee fudhachuu ni danda'am haa ta'uutii garuu idaan maallaqni inni kuni narra jira jedhee of miidhaa jira kan inni of miidhaa jiru immoo nuunis
miidhaa jira. Meeriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kana godhinaan jedha. Yoon irraa adda ba'e dhabnaan irraa adda baatinaan jedhu. Yoon dhiise immoo haalli rukuttaasaa aariillee waan makatuuf bakka na rukutu hin beeku. Anas ta'e ijoollee koo guyyaa tokko nu rukutee fingil godhee nu ajjeesa jedheen nan sodaadha. Mee maalaa godhu? Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa irraatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Qabeenyi fixeensaa ni dhufas ni badas kan jedhu seenaan kun ni hubachiisa. Obboleettiin keenya maal akka gootu gara fuulduraatti maal akka murteeffattu adda bu'ootoo hin taane haala kamiin abbaa manaa ishee akka sirreeffattu yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa irraaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu illee hin dagatinaa jecha guyyaa borii seenaa qophii odeeffannoo gatii sharafaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Horaa bulaa.